filannoon baranaa filannoo akka qabeessaaf filannoo nagaa akka ta'uun hawwaam abbichuu koo rabbiin si haa milkeessu milkiin kan keetumaa. Mariin biyyaalessaa kan geggeeffamaa jiruuf yeroo aangoo geggeessaa biyyaa daangessuuf ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mariin biyyaalessaa geggeeffamaa jiru kun yeroo aangoo geggeessaa biyyaa heera mootummaa irratti daangaa malee ta'etti daangaa gochuufis jedhaniiru. Yeroo mootummaa isaanii aangoon seeraan daangeffamuu qaba jechuun sirna mootummaa fooyyessuuf yaalii geggeessaa jiranitti gareewwan marii biyyaalessaa keessatti hirmaachuudhaaf hin feenes qeeqaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kana kan dubbatan koomishiniin marii biyyaalessaa jimaata darbe caamsaa 7 bara 2018 gabaasa hojii isaanii dhiyeessan irratti sagantaa kana irratti hooggantoonni mootummaa federaalaa fi naannoo olaanoo akkasumas miseensonni koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti argamaniiru. Hawaasa isaanii keessatti mootummaa isaanii koomishinii kanaaf deeggarsa taasisaa jiru akka itti fufu irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Akkasumas mootummaa ammaa tajaajila isaa osoo hin xumurin dura koomishiniin yaada isaa yoo dhiyeesse akka danda'ameen hojii irra oolchuuf yaadota san fayyadamuun fooyya'insa gochuudhaaf qophaa'aa ta'uu isaanis ibsaniiru. Viidiyoon haasawa daqiiqaa 3 ol yoo xiqqaate televezyiinii biyyaalessaa irratti mul'ate akka agarsiisutti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hojii koomishichaatti boonuu isaanii ibsaniiru. Ilmaan keenya gara fuulduraatti galmee seenaa keessatti hojii fi seenaa keessan ni ilaalu irraa barumsa guddaa akka argatan shakkii hin qabus jedhaniiru. Akkasumas biyyoota Afrikaa hedduu keessatti hojii akkanaa yeroo baay'ee karaa aangoo dheeressuuf taasifame malee akka koomishinii kanaa wanti adeemsifame hin turre jedhaniiru. Itoophiyaatti garuu jijjiirama mootummaa kana keessatti faallaa kanaatiin yeroo aangoo hoogganaa biyyattii daangessuuf akka ta'es dubbataniiru. Akka heera mootummaa Itoophiyaatti ministeerri muummee hanga paartiin isa mo'atettii fi hanga filatamuu danda'etti daangaan yeroo hin kaa'amu. Amma garuu wanti nuti irratti mari'achaa jirru sun balaa qaba waan ta'eef daangessuuf barbaannas jedhaniiru. Dr. Abiy akka jedhanitti sirri mootummaa kanaan dura kan raggaasifame namoota muraasa dhibbaan lakkaa'aman walitti qabaniin jedhamaa tures jedhu. Mariin akka kana biyyoota biroottis hin baratamne. Nuti seenaa mootummaan hojii kana jalqabuun isaa namoota marii biyyaalessaa keessatti hin mari'annu jedhan akka of gaafatan dirqisiisa. Mootummaan isaan hoogganan fedhii kootiin uummanni mari'ate aangoon koo seeraan daangeffame gaafileen uummataa seera mootummaa keessatti hammatamanii fooyya'uu akka danda'uuf eeyyamamaadhas jedhaniiru. Akkasumas namoonni fedhii siyaasaa fi aangoo qaban fooyya'insa kanaaf marii banaa kana irratti mootummaa caalaa gammachuudhaan irratti hirmaachuun isaan irraa eegama. Namoonni kanaaf qabsaa'an akkamiin marii kana irratti hin hirmaannu jedhu. Hin mari'atan taanaan maaliif siyaasa barbaadu? Siyaasni yoo irra caalaan isaa waan mariidhaan geggeeffamuudha kan jedhan Dr. Abiy Ahmed itti dabaluunis hojiin koomishinii marii biyyaalessaa olaanaadha. Itoophiyaanonni parsantii 90 ol irratti hirmaataniiru. Kanaaf gaafii uummataa deebisuu danda'a. Kana irraa ka'uunis jijjiiramaa fi riiformii nuti dhiyaannuuf bu'uura cimaa kaa'uu danda'as jedhaniiru. Koomishiniin marii biyyaalessaa gabaasa isaa jimaata darbe dhiyeesse keessatti aanota 1234 keessatti hojii ajandaa walitti qabuu fi adda baasuu milkaa'aa hojjetameera jedhu. Hojii kanaanis kutaalee biyyattii keessaa parsantii 93 ol uwwiseera jedhu. Adeemsa kana fakkaatu naannoo Tigraayitti geggeessuu akka hin dandeenye kan ibse koomishinichi magaalaa Finfinneetti naannoo Tigraay keessa namoota bakka bu'uun argamanii fi kanneen magaalaa Finfinnee dabalatee bakka biraa jiraatan argaman waliin marii geggeessuu ibseera. Adeemsa itti aanuufis mata dureewwan marii biyyaalessaa kan qopheessuu fi marichas akka geggeessu koomishinichi ibseera. Bu'uuraalee sadarkaa biyyaalessaa irratti walii galanii fi yaadota mariif dhiyaatanis akka beeksisu ibseera. Egaa gamanumaan filannoon baranaa filannoo haqa qabeessaa fi filannoo nagaa akka ta'uun hawwaam abbichuu koo rabbiin si haa milkeessu.
milkiin kan keetumaam carraa gaariin siif hawwaam jijjiiram biyya keenya Itoophiyaa keessatti dhufeem eenyunni mata duree ta'eem eenyu Itoophiyaa addunyaaf mul'iseen deebiin isaa Dooktor Abiyyi Ahmadiim